Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa an Dr. Gamteessaa Moosisaati. Sagantaa keenya har'aatiin waa'ee dhukkuba gu'oo yookaan quufa mormaa yookaan kuukuu yookaan goiters isa jedhamu kan wal faana ilaallu ta'a. Dhukkuba gu'oo yookaan kuukuu yookaan quufa mormaa jechuun maal jechuudha isa jedhuu fi garmalee yookaan qixa sirriin ol guddachuu yookaan dhiita'uu xannacha taayirooyidiiti. Innis dhiitoo tokkicha yookaan baqqaanaan kan qoqqoodame ta'uu ni danda'a yookaan maltiinoodulaars jedhamu jechuudha. Xannachi taayirooidii morma jala gara fuulduraatti waan argamuuf dhiitoon kun salphaatti argamuu ni danda'a. Garuu yeroo tokko guddinni xannachaa kanaa gara keessaatti waan ta'eef guddinni isaa sirriitti mul'achuu dhiisuu ni danda'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Xannachi taayirooidii kun dhiita'ee osoo jiru akka waan hin dhiitofnetti yookaan akka waan hin guddannetti hin mul'atu jechuudha. Egaa xannachi taayirooidii kun hanga giraama 10 hanga giraama 25 kan ga'u baqqaana 2 kan qabuu fi fuuldura morma keenyaa gara gadiitti kan argamuu fi qaama keenyaaf faayidaa hedduu kan kennudha. Innis hormoonii taayiroksiin jedhamu oomisha. Hormooniin kunis qaama keenyaaf faayidaalee adda addaa ni kenna jechuudha. Sababiileen dhiita'uu xannacha taayirooidii yookaan uumamuun quufa mormaa yookaan gu'oo maali irraa kan ka'e isa jedhuuf tokko hir'ina ayoodinii albuuda hormoonii taayiroksiinii jedhamu oomishuudhaaf gargaaru waan ta'eef yeroo hir'inni ayoodinii jiraate quufni mormaa yookaan dhiita'uun xannacha taayirooidii ni jiraata jechuudha. Inni lammaffaan farra madinummaa qaamaa yookaan aawutoo immiin inni jedhamu yeroo jiraate yookaan immoo rakkoon akkasii kun yeroo jiraate ni uumamaa jechuudha. Inni sadaffaan garmalee baay'achuu albuuda ayoodinii yookaan excess ayoodiniin yoo jiraate illee rakkoo ni qaba yookaan immoo dhiita'uu xannacha taayirooidiitiif sababii ni ta'a jechuudha. Inni kan biraan albuuda liitiyeemii jedhamu nyaachuu yookaan liqimsuun yoo jiraate inni kunis dhiita'uu xannacha taayirooidiitiif yookaan quufni mormaa yookaan gu'oon akka uumamuuf sababii ni ta'a jechuudha. Inni kan biraa nyaata ayoodinii qaama keenya keessaa balleessan kanneen akka daakujjaa yookaan miileet kan jedhamu, raafuu maramaa yookaan kaabeejii kan jedhamuu fi kan biroollee rakkoo yookaan sababiilee ta'uu ni danda'u jechuudha. Yookaan sababiilee dhiita'uu xannacha taayirooidiitiif yookaan quufa mormaa akka uumamuuf sababii ni ta'a jechuudha. Inni kan biraan kaanseriin xannacha taayirooidii yeroo jiraate yookaan yeroo uumame gu'oon uumamuu ni danda'a. Inni kan biraan kaanseriin xannacha piitutaarii yookaan immoo gooftaa xannachootaa jedhamullee yoo jiraate. Inni kan biraan rakkoo dhalootaan hormooniin taayirooidii akka hin uumamne godhu yoo jiraate ni uumama. Innichi kan biroo carallaa adda addaa fi saaxilamuun illee xannachi taayirooidii keenya akka dhiita'uuf kuukuu yookaan quufni mormaa akka uumamuuf sababii ta'a jechuudha. Innichi kan biraan infekshiniin yookaan daariqni orgaanizimootaa akka baakteeriyaa, fangasii fi maxxantoota adda addaa dhibee kana fiduu ni danda'a. Albuudni seliiniyeem jedhamu xiqqachuu yookiin hir'achuun illee dhibee kana akka uumamuuf sababii ni ta'a yookaan immoo xannachi taayirooidii keenya akka dhiita'u kanarraa kan ka'e quufi mormaa yookaan gu'oon yookaan kuukuun akka uumamuuf sababii ni ta'a jechuudha. Mallattoolee dhibee quufa mormaa yookaan kuukuu yookaan gu'oo yookaan goiters jedhamu maal fa'i isa jedhuuf mallattoo inni nurratti agarsiisuu danda'u tokko morma gara fuulduraatti dhiitoon jiraachuu yookaan dhiitoon mul'achuu kunis akka sadarkaa guddina isaatiitti kan mul'atu yommuu ta'u xiqqoo yoo ta'e yookaan gara qaama keessaatti kan guddatu yoo ta'e meeshaalee qorannootiin kan mul'atu ta'a jechuudha. Mallattoon inni kan biraan hafuura kutuu yookaan disniyaan ni jedhamu jiraachuu yeroo nyaata liqimsan dhukkubuu morma jala bakka dhiita'e jiru dhukkubuu ulfaatinni qaamaa hir'achuu yookaan ulfaatinni qaamaa dabaluu dadhabsiisuu qaama gurgurteessuu yookiin akka malee dammaquu yookaan hyperactive ta'uu yookaan hypoactive illee ta'uun ni danda'ama jechuudha. Ho'a dandamachuu dadhabuu yookaan heat intolerance inni jedhamu jiraachuu yookaan
qorra dandamachuu dadhabuu yookaan cold intolerance jiraachuu ni danda'a. Gogaan qaamaa dafquu yookaan gogaan qaamaa goguu ni danda'a. Rifeensi keenya qal'achuu, miila dhiitessuu, dhiita'uu xannacha, liimfii yookaan immoo mudaa muddii fi kan biroollee jiraachuu ni danda'a. Lafeen haphachuu, beelessuu yookaan fedhii nyaataa dhabuu, dha'annaan onnee dabaluu yookaan hir'achuu, ol ka'iinsi dhiibbaa dhiigaa jiraachuu, iji gurguddachuu yookaan immoo iji sirriitti cufamuu diduu. Wantoonni kun egaa mallattoolee namni dhibee quufa mormaa yookaan kukkuu isa jedhamu yeroo qabaate irratti mul'achuu danda'udha jechuudha. Egaa isaan kun akkaataa hormoonii taayiroksiin jedhamu xiqqachuusaa yookaan baay'achuusaa irratti hundaa'uudhaan mallattooleen akkasii argamuu ni danda'u jechuudha. Egaa wantoonni dhibee kanaaf nama saaxilan maal fa'aadha isa jedhuu fi teessuma lafa ol ka'aarra jiraachuu, inni kun wantoota nama saaxilan keessaa isa tokko. Inni kan biraa nyaata ayoodinii ashaboo keessaas ta'e nyaata keessaa dhabu, akkasumas yaala garaagaraatiif jecha carraa yookaan immoo carallaa qorannoodhaaf saaxilamuun illee dhibee kanaatiif nama saaxiluu ni danda'a jechuudha. Yaalaa fi gargaarsa nama gu'oo qabuuf taasifamu maal fa'aadha isa jedhuu fi gara bakka itti kenniinsa tajaajila fayyaa deemuudhaan of qorachiisuudhaan gu'oon jiraachuuf jiraachuu dhiisuusaa adda baafachuudhaan akkaataa ogeessi fayyaa nu gorsutti qoricha fudhachuu, yoo barbaachisaa ta'ee argame tajaajila baqaqsanii yaaluun illee ni jira waan ta'eef akkaataa barbaachisummaa isaatiif akkaataa ogeessi fayyaa nu gorsetti baqaqsanii yaalamuu illee argachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa dhibee quufa mormaa yookaan goitersi isa jedhamu kana akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya isa jedhuu fi inni tokkoffaan nyaata ayoodinii of keessaa qabu nyaachuu. Kunis qurxummii nyaachuu ta'uu danda'a, nyaata akka aannanii fi bu'aalee aannanii yookaan daayirii piroodaaktii isa jedhamu kanneen akka aannan, itittuu, baaduu fi waan kana fakkaatanitti fayyadamuu. Soogidda ayoodinii of keessaa qabu fi sirriitti ayoodiniin akka itti ta'e ibsamee gabaa irraa bitachuudhaan itti fayyadamuu. Kan biraan nyaata ayoodinii qaama keenya keessaa balleessu kanneen akka raafuu maramaa yookaan kaabeeji isa jedhamu, daagujjaa yookaan miileet isa jedhamu fi gosoota dhangaa kan biroollee rakkoo ayoodinii qaama keenya keessaa hir'isan nyaachuu dhiisuu. Yeroo gu'oon nutti ba'e yookaan immoo quufni mormaa nutti ba'e atattamaan dafnee gara mana yaalaa deemuudhaan ogeessa fayyaa mariisisuu qabna jechuudha. Kan biraan nyaata fayyummaa xannacha taayiroodii keenya eeguu fi cimsuuf gargaaru kanneen akka vaayitaamin A, vaayitaamin B12, vaayitaamin D fi vaayitaamin E akkasumas albuuda selenium jedhamuu fi albuuda ayoodinii, ayireenii fi zinkii of keessaa qaban soorachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isaan kunis kuduraalee, fuduraalee, qurxummii fi akkasumas aannanii fi bu'aalee aannanii kan of keessaa qabu nyaata isaan akkanaa kana nyaachuudhaan fayyummaa xannacha taayiroodii keenyaa eeggachuudhaan dhibee quufa mormaa yookaan dhiita'uu xannacha taayiroodii kana ofirraa ittisuu ni dandeenya jechuudha. Kan jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffatootaa fi daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa, sagantaan keenya har'aa asumarratti xumuraa waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Ulfaadhaa jecha yeroo dhiyoo keessatti sagantaa biraa qabadheen isiniif dhiyaadha. Laayik, sabiskiraabii fi sheer gochuudhaan itti dhiyaadhaa, hordofaa, hubannoo fayyaa keessan cimsadhaa. Galatoomaa.